nephritis. Acute glomerulonephritis glomerulonephritis jechuun inflammation of glomerular capillary. Amma glomerulonephritis kan jiru kuni yeroo bakka itti kaleen waa calaltu suni inflame taate. Yeroo san glomerulonephritis jedhaniin. Capillariin isa sanii yoo inflame tahee glomerulonephritis jedhaniin. Inni kun acute fi chronic qaba. Acute glomerulonephritis is primary disease of children older than 2 years of age. Inni kun baay'inaan dhukkuboota ijoollee amal lamaa gadiiti. Baay'inaan acute glomerulonephritis kun. But it can occur nearly any age. Garuu warreen achii olii irratti illee mul'achuu danda'a. Warreen achii olii irratti illee. In most case of acute glomerulonephritis, keeziilee dhukkuba kanaa kan jiran keessaa irra caalatti group A beta hemolytic streptococcal infection of throat. Bacteria beta hemolytic streptococcus jedhama. Group A beta hemolytic streptococcal kan jedhaman irraa infekshinii kokkeedha. Throatidha. Isa santu dura qaba. Eega inni sun dura qabee booda achii booda glomerulonephritis kuni preceding the onset by 2 to 3 weeks. Torbaan 2 yookaan 3 booda inni kun itti dhufa jechuudha. Eega jalqaba lubbuun dhukkubtee throat infection kun eega itti dhufee torbaan 2 booda complication isa kanarraa itti dhufa jechuudha. Glomerulonephritis kun. It may also follow impetigo. Impetigo jechuun infekshinii gogaadhaati. Isa kanarrallee dhufuu danda'a. And acute viral infection. Infekshinii vaayirasii irrallee dhufuu danda'a. Inni kun. In some patient namoota tokko irratti immoo patientii tokko irratti antigen outside the body antigeniin qaama ala jiran fakkeenyaaf dawaaleen jechuudha. Yookaan immoo foreign serum wanni qaama alaatii dhufee dhiiga keessa seenaa initiate the process adeemsa eegaluu dandeessi. Resulting in antigen antibody complex being deposited in the glomeruli. Walnyaatinsi antigenii fi antibody jidduutti geggeeffamu kuni glomerulorii bakka itti filtreeshiniin geggeeffamu san irratti achirra deposit ta'uu danda'a. Achirra kuufamuu danda'a. Adeemsa kanallee bakki sun infect ta'uu dandeessi. In other patient warreen biraa irratti immaas kidney tissue itself serve as inciting antigen. Ofumaa fi baakteeriyaa san of seetee ofumaaf of balleessiti jechuudha. Inciting antigen jechuun itti fakkaata. Antigen itti fakkaatee ofumaa fi of balleessiti jechuu kanneen. Karaa kanaan dhufuu danda'a. Paatoofiiziyoolojii isaa hoggaa ilaallu akkamiin dhufaa? Group A beta hemolytic streptococcus'iidhaatiitu namticha qabe. Yeroo kana antigeniidha inni alaa seenu kun baakteeriyaan kun. Antibodiin itti qophaa'u sababa baakteeriyaa kanaatiif. Antigen antibodiin qophaa'e kuni eessatti deposit eessa walii qabama? Deposition of antigen antibody complex in glomerulus. Bakka filtreeshiniin geggeeffamtu sanitti ichi walii qabama. San booda increased production of epithelial cell lining glomerulus. Seelii glomerulus kana marsitee jirtu kana baay'ina isii heddummeessa. Inni kun. Yeroo inni kun baay'inaan seeliin tun achitti oomishamte leukosaayitiitu gamas deema. Leukoosaayitiin WBCdha. Seeliin dhiigaatiidha glomerulus kana u'uruseena. Yeroo kana maaltu dhufaa? Bakki u'uramte sun thickening dhufa.
glomerular filtration sun bakki gingilchaan suni membrane sun ni fufurdata. Kana booda maaltu dhufa? Scarring dhufa. Godaannisa taateeti bakki sun loss of glomerular filtration membrane. Glomerulasiin sun faayidaa dhabdi. Filtreeshiniin hin gaggeeffamu. Fufurdatti. Decrease glomerular filtration rate. Hangi silaa isiin calaltu suni gad bu'aa deemeeti achi haala kanaani glomerulonephritis acute adeemsi inni keessa deemu adeemsa kana. Adeemsa kanaan dhufuu danda'a jechuudha. Mallattoon namticha kanarraa mul'attu maali? Clinical manifestationii the primary present feature of acute glomerulonephritis is hematuria. Mallattoon jalqaba namticha kanarraa mul'attu hematuria, blood in the urine. Fincaan keessatti dhiigni mul'achuu. Which may be microscopic or macroscopic. Takka microscopiidhaan hoggaa qoranne arguu dandeenya. Yookaan immoo ijumaanuu mul'achuu dandeenya fincaansaa diimatanii jechuudha. Microscopic hoggaa jennu identifiable through microscopic examination. Ani microscopiidhaan malee mul'anne. Or macroscopic or gross guddatee ijaan kan mul'atu jechuudha. Visible to eye. Mallattoon jalqabaa dhiigni fincaan keessa mul'achuu. Urine may appear cola colored. Halluu Coca-Colaadha fakkaachuu eegala. Because of RBC and protein or plaque or cast. Sababa seeliin dhiiga diimaadhaa takka pirootiiniin fincaanii wajji bahuuf. RBC castiin seeliin dhiiga diimaadhaa fincaanii wajji bahuun indicate glomerular injury. Glomerulasiin suni miidhamuu agarsiisa. Silaa dhiignichi hin gadi hin dabru. Xuraawaa biraa malee. Acute glomerulonephritis typically wanni inni keessaa qabu mallattoolee asii gadi dubbachuu teenyu tana. Wanni inni baay'inaan qabu ka jalqabaa proteinuuriyaadha. Proteiin fincaan keessatti mul'achuu. Primarily albumin. Plasma proteinii keessaa albuminii fincaan keessa mul'ata. Which is present is due to increased permeability of glomerular membrane. Membrane silaa waa calalu sun gingilchaan isaa sun babal'atee isa achiin gad dabarsa jechuudha. Silaa inni achiin gad hin dabru. Kabiraa blood urea nitrogen fincaan keessatti hangi nitrogeniidhaatii fi serum creatinine level may rise as urine output drop. Yeroo fincaan bahu fincaan sanii wajjin fincaan keessatti hedduminaan mul'ata jechuudha. Kunis rakkoo calalamuu dhabuu agarsiisa. Kabiraa anemikiidha. Anemik jechuun namtichi hir'ina dhiigaa irratti mul'achuu danda'a. Some degree of edema. Ammas dhiitti hangi tokko jiraachuu dandeessi. Hypertension illee jiraachuu danda'a. Is not in the 75% of patient. Patientii parsantii 75 irratti wanni kun mul'achuu danda'a. Dhiita'uudhaa fi hypertension qabaachuu. Complain of ammas mallattooleen irra mul'atu. Headache qaba. Ataanii dhukkubaa. Malaise. General body weakness qaba. Flank pain. Cinaachaa fi pelvikii jidduu dhukkuba jidduu tana flank pain jechuun asii. Tenderness over costovertebral angle is common. Bakka cinaachaa fi dugguruun dugdaatti walitti dhuftu suni bakki dhukkubuun commonidha. Costovertebral angle. Elderly patient irratti garuu mallattoo biraa jira. Warreen umriin isaanii gurguddatan irratti may experience circulatory overload. Waan marsaa dhiigaa kana keessatti circulatory overload waan jiruuf fluidiin baay'inaan waan jiruuf dyspnea qaban. Difficulty of breathing qaban. Inni biraa engorged neck vein. Veiniin mormarra jiru akkam ta'a hidhiidha wayii. Engorged neck vein qabanii mormii kuni veiniin isaa ni
dhidhiitawaa jechuudha. Kaardiyoomeegaalii qaban. Heertiin ni guddatti. Akkasumas pulmonarii idiimaa qaba. Warreen manguddootaa irratti mallattoon kun ni mul'atti. Assessment and diagnostic finding wanni nuti ilaallu. In acute glomerulonephritis warreen acute ta'an irratti kidney become large. Kaaleen isaanii ni guddatti. Swollen taate. Ni dhiitoyti. And congested. Hoggaaniif karaa ittiin fluidii baaftu suni ni dhiphata jechuudha. Renal tissue kaleedhaa keessa hoggaa ilaalu. Glomerulorii fi tuubboon isaatii fi hiddi dhiigaatiis are affected to vary degree. Digirii garaagaraatiin miidhamuu danda'a. Ujummoon isiitii fi istiraakchariin isii hundi. Diyaagnoosisiin nama kanaaf godhamuu qabu kan jalqabaa kidnii baayopsii. Kaleerraa naamunaa fuudhanii ilaalu. Urine analysis fincaan isaa ilaaluudha. Pirootiin yuuriyaa RBC kaasti. Waan kana lamaan keessa barbaadan. Pirootiinii fincaan keessa jiraachuu fi RBC'n fincaanii wajji bahu. Altaraasaawundii kalee ilaalanii kan biraa elektiroomaayikiroskooppii. Maayikirooskooppiidhaan keessa barbaaduudha jechuudha fincaan keessatti. Inni biraa kompiilikeeshiniin isaa maali? Acute glomerulonephritisiin kompiilikeeshiniin inni qabu yoo wallaanamuu baate tokko hypertensionii. Hypertensiif fiduu danda'a. Kan biraa encephalopaatii. Encephalopaatiin gaa medical emergencyidha. Kuni sababa sanirraa sammuu unconsciousness ta'u of wallaalu. Kan biraa heart failure. Kaleen dalagaa dhaabuu dandeessi. Pulmonary edema dhufuu danda'a. In the stage renal disease dhukkuba kaleedhaa sadarkaa xumurarraa nama gahu kun dhufuu danda'a. Hypertensive encephalopathiin kan jennu suni considered medical emergency. Kun egaa hatattama barbaada. Teraappiin isaa maali wallaansi isaa? Directed toward reducing blood pressure. Dhiibbaa dhiigaa san gad xiqqeessuudha. Without impairing renal function. Osoo dalagaa kaleedhaa tan hin jeeqin dhiibbaa dhiigaa san gad xiqqeessuudhaan wal'aanuu barbaada. Hypertensive encephalopathiin. Medical managementiin isaa dawaan isaaf godhamu kan jalqabaa nyaata. Dietary protein is restricted. Warreen rakkoo kalee qaban pirootiiniin irraa dhorkamu. Renal insufficiency and nitrogen retention develop. Yeroo blood urea nitrogeniin dhiiga keessatti yoo nitrogeniin ol ka'e akkasumas hangi reenaaliin baaftu kun yoo gayaa ta'uu baate pirootiiniin ni dhorkamu. Tokkoffaa. Kan lammaffaa soodiyeemiin irraa dhorkamu. Sodium is restricted. Yeroo ta'u when the patient has hypertension, edema and heart failure. Yoo namtichi rakkoo sadeen kana keessaa tokko qabaate. Takka hypertension yoo qabaate yookaan yoo qaamni hiite yookaan immoo onni yoo dalagaa dhabde. Kan biraa medicationii loopii diureticsdha. Loopii diuretic medication dawaalee fincaansisan kanaaf kennamaafi. And anti-hypertensive agent. Dawaaleen hypertensioniidha ni ajajamaafi. May be prescribed to control hypertension. Hypertensionii san to'achuudhaaf dawaaleen kana lamaan ni ajajaman. Diureticsdhaa fi anti-hypertensive. Kan biraa corticosteroidii. Yoo sababa immuniitiin namtichaa of balleessitu hin taate corticosteroidiin ni ajajamaaf. Narsiin maal gooti gaa? Ijoon tana narsiingi manaajimantiinii in hospital setting. Hospitaala keessatti carbohydrate are given liberally. Carbohydrate qofaa kennamaaf warreen rakkoo kalee qabanii. Liberally to provide energy. Kan bilisaan isaan fudhachuu danda'an isa kana. Sababni isaa anniisaa akka kennitu fi reduce catabolism of protein. Proteiniin akka hin caccabne dhorkuudhaaf. Carbohydrate tanaaf kennama. Intake and output are carefully measured and recorded. Warreen rakkoo kalee qaban gaa dirqama
hangi inni fudhatee fi hangi inni baase dhangala'aa hanga fudhatee fi fincaan hanga inni baase sirriitti carefully measured and recorded. Isa paramaasii barreeffamee kaa'e. Fluid are given according to patient fluid loss. Hanga inni dhangala'aa baase irratti hundaa'aniiti fluidii bakka buusaniif. Akkasumas daily body weight ulfaatina isaa irratti hundaa'anii. Fluid lossiin karaa hedduudhaan baha dhangala'aan. Insensible fluid loss through respiratory and GI tract osoo itti yaadamiin kabahulleen karaa aahiin inni baaselleen hancuftii inni tuqelleen akkasumas karaa GITtiin inni baaselleen when estimated fluid loss hoggaa fluid lossii yeroo lakkoofnu sanillee waliin lakkoofnu hancuuf hanga inni tuqellee waliin. Kan inni respiraatoridhaa fi GITdhaan ni baasa jedhamee shalagamu jiddu galee isaan ml 500 irraa hanga 1000 hangana baasa jedhameeti tilmaamamu. Yoo inni bakka ati hin garreetti tufellee. Kan biraa teaching patient self care akka itti of tajaajilu barsiisudha. Patient education hoggaa barsiisuu jennu kana maal barsiifna? Wanni nuti barsiifnu it is directed towards maintaining kidney function. Dalagaa kaleedhaa tana akka tursiifnuu fi preventing complication xaxaasii tana hambisuudhaaf kanarratti xiyyeeffata. Akkasuma fluid and diet restriction waan nyaata irra eeggachuu qabu. Dhangala'aa inni fudhachuu qabu. San irratti xiyyeeffata. Kan biraa the patient is instructed to notify physician. Wanni patientii kana wanni nuti gorsinu maali? Mallattoolee asii gadii kana yoo irra mul'ate dafee akka inni beeksisu san barsiifna jechuudha. Mallattoolee akkamii ofirratti argina? Mallattoolee renal failure keessaa dadhabbii fa'aatiin nausea, vomiting, diminishing urine output fincaan matuma galee yoo kan fincaan hin taate mallattoolee akkanaa tana yoo ofirratti argee dafii akka ibsu akka beeksisu goonu. Or at the first sign of any infection mallattoolee infectioniidhaa hunda yoo kan irratti argu taate akka inni beeksisuu goonu. Information is given verbally or in writing. Odeeffannoon isaa kennamu kuni takka afaanii yookaan immoo barreeffamaan illee kennuufii dandeenya jechuudha. Yoo inni nama dubbisuu danda'u taate. Kan aanu chronic glomerulonephritis. Amma egaa glomerulonephritisiin acute fi chronic qaba jennee chronic kana pathophysiology isaa kan adeemsisaa. Chronic glomerulonephritis may be due to repeated episode of acute glomerulonephritis. Acutein kun yoo ammatti deddeebi'aa oole chronic ta'uu danda'a. Akkasumas hypertensive nephrosclerosis. Hypertensionii sababa nefroonii keessatti plakiin akkumuleet ta'e faatiin achi keessa kuufamu. Nephrosclerosis jechuun faatiin yooniif nefroonii keessa kuufamu. Kan biraa hyperlipidemia. Dhiiga keessatti hangi lipidiidhaa yoo ol ka'e. Chronic tubulointerstitial injury. Yooniif tuubboon interstitialii kalee marsitee jirtu sun tuubboo san keessatti sanirra yoo miidhaan kan geessu taate. Interstitialii jechuun kaapsulii san keessa bakka fluidiin keessa kuufamtuu jira. Bakki fluidii qabdu sun yoo miidhamtu taate. Inni biraa hemodynamically sababa seeliin baakteeriyaa ajjeesuudhaaf of miidhuu sanirraa kan ka'e hemodynamically mediated glomerular sclerosis. Yooniif inni sun kan godaannisaa of taate. Glomeruloon suni of miitee ofiif seeliin isii miitee sababa iskaarii sanirraa yooniif glomeruluraan kun guutuutti faayidaa ala ta'e. Sababni kun chronic glomerulonephritis fiduu danda'a.
Yeroo kana kidney are reduced to as little as 1/5 their normal size. Normal size irra xiqqoo hangi isii ni xiqqaata yeroo kana. Yeroo chronic glomerulonephritis ta'e taate. Consisting largely of fibrous tissue. Tishuun damage taate waan baay'inaan keessa jirtuu fi saayiziin isii walitti xiqqaata jechuudha. Akka waan gubatee walitti xiqqaatti jechuu yeroo kana. Manaajimentiin isaa symptom guide course of treatment for patient with chronic glomerulonephritis. Amma gaa namticha chronic ta'e kana kan nuti wallaanu symptomiidha malee dawaa walii galaan jiru. Symptomii irratti hunduun. If patient has hypertension, yoo patientiin kun dhiibbaan dhiigasii ol kaate blood pressure is reduced. Dhiibbaa dhiigaa kana gad xiqqeessina. With sodium and water restriction. Bishaanii fi soodiyeemii kamtuu hin dhorkineeti blood pressure gad xiqqeessina. Namtichi bishaan hin dhugu. Akkasumas antii hypertensive agentiidhaan dawaalee hypertensioniidhaa kennuudhaan yookaan immoo isa lachuutu sodium and water restrictioniidhaa fi antihypertensive waliin kennuudhaan. Kana malee maaltu godhama? Weight is monitored daily. Ulfaatinni namtichaa guyyaa guyyaadhaan safaramaa deemuu qaba. Diuretics medication are prescribed to treat fluid overload. Dhangala'aan humnaa ol akkatti hin baay'anne dhorkuudhaa fi dawaaleen diuretiksiidhaa kennamaniif. Protein of high biologic value are provided. Amma hareefu proteinii ni dhorkina. Garuu nutritional status namtichaa kana eeguudhaaf jecha proteinii high biologic warreen ta'an warreen uumamaan jiran dietary product eegii biitii warreen akka killeetii fi foon kana ni dhiheessinaaf. To promote good nutritional status. Namtichi kun proteinii akka fudhatu chronic irratti. Acute irratti immoo proteinii irraa dhorkina. Adequate calorie are also important to spare protein for tissue growth and repair. Anniisaan gayaan carbohydrate akka fudhatu taasifna namticha kana. Adequate calorie jechuun energy gayaa akka argatu carbohydrate irraa argatan ga'a. It is important to spare protein. Proteiina tishuu irratti dandamachiisuudhaaf proteiina tishuu irra jiru kana tishuun akka guddattuu fi akka bakka buuftuuf proteiiniin jiraachuun barbaachisaadha. Kanaafuu kaaloorii gahaa kenninaaf. Initiation of dialysis is considered. Dhiquudha. Dialysis jechuun ni dhiquudha. It is considered early in course of disease to keep patient in optimal physical condition. Namticha kana qaamni isaa fayyummaadhaan akka dalaguuf kan eeguudhaaf jecha yeroo jalqabaa isiin tun eegaltu kalee dhiquun dirqama. To prevent fluid and electrolyte depletion. Electrolyteidhaa fi fluidiin qaama keessa jiru akka gadi hin buuneef kaleen akka normaali deebituuf dhiquun dirqama. Teaching patient self care. Namtichi akka of tajaajilu barsiisu. Maal barsiifna? Instruct to the patient namticha ajajuudhaan wajjin including explanation ibsa bal'aa kennineefi akkasumas scheduling for follow up evaluation. Sagantaa baafnaaf guyyaa itti deddeebi'ee ilaalu. Maaliif ilaala? Blood pressure isaa. Urine analysis for protein. Fincaan isaa keessa proteinii ni jira moo hin jiru? Kaastii caccabaan dhiigaa ni jira moo hin jiru? Blood study of blood urea nitrogen. Fincaan isaa keessa nitrogenii ni jira. Kana ilaaluudha.
dhiiga isaa keessaas. Akkasumas keeraatiniin level sadarkaa keeraatiniin isaarra jiru laaboraatooriidhaan guyyaa if ilaalu sagantaa qabnaaf. If long term dialysis is needed, yooniif yeroo dheeraadhaaf kaleen tun dhiqamuu ka barbaaddu taate, the patient and the family are teached about procedure. Waan procedure kanaa ni barsiifaman. Dhukkubsataan kunis maatiin isaatis. How to care for the assassite, bakka san akkamitti akka dhaquu qaban, tajaajila bakka sanii argachuu akka qaban, dietary restriction nyaata akkam akkarraa eeguu qaban, other necessary lifestyle modification haala jireenyaa jijjiiruu ka barbaachisu yoo jiraate ni barsiifaman jechuudha. Inni itti aanu nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome kunis gosa dhukkubaati. It is primarily glomerular disease. Jalqaba inni kun dhukkuba glomerulosiiti. Bakka filtreeshiniidhaa sani dhukkuba bakka saniitu amaloota asii gadii kana yeroo fidate nephrotic syndrome jaaniin nephroonidhatti gaddabre jaama. Mallattoon irra barbaannu marked increase in the protein in the urine. Proteiniin hangi fincaanii wajji bahu yoo heddummaate. Decrease in albumin in the blood. Albuminiin dhiigaa wajjiin bahu. Albuminiin dhiiga keessatti yoo gad xiqqaate. Proteiniin fincaanii wajji bahu yoo heddummaate ka dhiiga keessaa gad xiqqaata. Wanni isa kana gad xiqqeesse ka fincaanii wajji bahuutu guddate. Hypoalbuminemia wanni fide kana. Gad xiqqaachuu albuminiin dhiiga keessa gad xiqqaatu kana. Inni biraa edeemaa yoo qaban namtichi yoo ha'ii ta'u taate. High serum cholesterol dhiiga keessatti kolesteroolii yoo baay'ate jechuun low density lipoprotein yoo ka dabalu taate jechuudha. Hyperlipidemia yoo qabaate mallattoolee armaa olii afran tana yoo qabaate nephrotic syndrome jennaan. Dhukkubni duraan glomerulosii miidhe sun garana jijjiiramee jenna. The syndrome is mallattooleen tuni apparent in any condition that seriously damage glomerular capillary membrane. Haalota capillary glomerulosii kana miidhuu danda'an miidhanii gingilchaa kana glomerulosii jechuun gingilchaa bakka keessatti waa calalaman. Gingilchaa kana miidhee wantoota hanga inni hunda barsu dabaluu danda'an. Gingilchaa kana babal'isanii waan keessaan duraan hin dabarlellee akka keessaan dabran haalli taasisu hundi mallattoolee asii olii tana mul'isuu danda'a. Which increase capillary membrane and increase glomerular permeability. Hanga glomerulosii keessaan waa dabran wantoonni dabaluu danda'an hundi. Mallattoon major manifestation isaa mallattoon ijoon namticha kanarra mul'atu edeemaa ta'uu. Dhiitti tun dhukkuba hedduu dhiita qaba. Kana keessaa kan nephrotic syndromeedha. It is usually soft lallaafaa. Fitiingiidha ammaas yeroo qaqqabde ni dhofuu qaba akkasuma. Akkasumatti quba jala hafa jechuudha qaqqabde. Most commonly bakki ati irra gartuu occur around the eye. Periorbital edema qaba. Naannawaa ijaa kanaatiitu dhiita'u. Especially yeroo hirribaa ganama ka'e in the morning. Akkasumas independent area bakka of dandeessuu taate jira ittisa. Sacrum, ankle and hand. Sacraliin lafee eegeetii. Akkasumas ankiliirra koomeedhaa fi harkaan ni dhiita'u jechuudha akkasumas. Akkasumas in the abdomen ascites qaba. Namtichi garaallee ni dhiita'u. Other symptoms mallattooleen biraa including malaise, general body weakness qaba, qaamni guutuun ni dadhabaa, headache qaba, mataan ni dhukkuba, irritability qaba, ni cinqama. And fatigue are common. Dadhabbiin
isaan kun ijoodha mallattooleen hanqinuu. Moostiin ammoo irra caalatti mallattoon nefrootik sindiramii dhiita qabaachuu. Dhiita periorbiitaal naannawaa ijaa kanaan dhugaa hirribaa ka'ee dhiita'u. Assessmentiin nuti goonu and diagnostic findingiin keenya wanni irratti xiyyeeffatu tokkoffaa pirootiinuuriyaadha. Fincaan keessatti yooniif pirootiiniin baay'ate. Predominantly albuumiin pirootiinii keessaa pirootiiniin gosa hedduu jira. Kan keessaa albuumiiniin baay'inaan fincaanii wajji yoo bahe ka dhiiga keessaa gad xiqqaata jechuudha. Exceeding 3 to 3.5 gram per day. Nefrootik sindiramii jennee mirkaneessuudhaaf yoonii fi giraama 3 irraa hanga 3.5 guyyatti kan fincaanii wajji bahu tahee namtichi kun nefrootik sindiram qaba jechuudha. Pirootiinii fincaan keessatti giraama 3 irraa hanga 3.5 guyyatti qabahu yoo ta'e. The urine may also contain fincaan keessa maaltu jiraachuu danda'a? WBC illee jiraachuu danda'a. Seeliin dhiigaatii illee as well as granular tishuun caccittillee akkasumas epithelial seelii illee kaastii taatee bifa caccabaa taatee bahuu dandeessi fincaanii wajjin. Epithelial seelii haaraa amma yeroo jirtu sababa infekshinii sanirra. Needle biopsy of the kidney may be performed. Tishuu san qorachuudhaaf kaleerra biopsy fuudhuun illee diagnosisii kana konfirmii godhachuudhaaf barbaachisaadha. Biopsy kidniidhaa egaa warreen doktoraaf dalagaa. Complicationii nefrootik sindiramiidha. Namni tokko nefrootik sindiramiin qabamee complicationii isa dhufuu danda'isu tokkoffaani infekshinii. Infekshiniidhaa itti deddeebi'a ammaa. Duutu deficient immune response. WBC'n fincaanii wajji bahuu waan jiruuf immuniitiin namtichaa gabbuuti. Sababa sanarraa infekshiniin itti dhufa. Tokko kana complicationii isaa. Kan lammaffaadhaa thromboembolism. Dhiiga keessatti embolizimiin jira. Especially renal veinii keessa. Veinii kaleedhaa keessa thrombosii jira. Kan biraa pulmonary emboli somballee dhaqa. Acute renal failure duutuu hypovolemia fluidii namticha keessaa gabbuu irraa kan ka'e kaleen dalagaa dhaabdi. And accelerated atherosclerosis. Atherosclerosis pilakii bakka takka ijaaramee bakka sanirraa kara biraa sosohu jechuudha. Accelerated atherosclerosis sababa lipidiin baay'ateef hyperlipidemia waan qabuuf atherosclerosisiin isaa bakka takkarraa bakka biraa socho'uu danda'a. Complicationin isaa isaan kana. Manaajimentiin nama nefrootik sindiramii qabu objective of manaajimentiin preserve renal function. Dalagaa kaleedhaa tana seeruu baraaru dalagaan objectiviin keenya kaayyoon keenya. Dawaalee keessaa diureticsdha kan jalqabaa ajajamuuf. May be prescribed for patient with severe edema. Warreen edemaan isaanii severe ta'e humnaa ol kutee dawaa fincaasisuutti kennuun dirqama. Kan biraa dawaalee keessaa the use of angiotensin converting enzyme inhibitor ACE inhibitor fi in combination with diuretics dawaalee ACE inhibitor jedhaman captopril fa'a fi diuretics wajjin kennuun decrease or reduce degree of proteinuria. Hanga pirootiinii fincaanii wajjin bahuudhaa kana gad xiqqeessan. May take 4 to 6 weeks to be effective. Garuu bu'aa buusuudhaaf inni kun torbaan 4 irraa hanga 6 itti fudhata. Dawaa kana yeroo waliin kennite pirootiinii fincaan keessaa gad xiqqeessuun isaa huni torbaan 4 irraa hanga 6 itti fudhata. Achii booda bu'aa buusa jechuudha. Patient may be placed on low sodium
daayit nyaata soodiyemii xiqqaa qabu garuu laayiberaal pootaashiyem daayit nyaata pootaashiyemii qabu akka fedhen nyaata. To enhance soodiyem pootaashiyem pamp mechanism. Amma egaa soodiyemiin qaama keessatti waan kuufamee fi filuudiin qaama keessa kuufamee namtichi ideemaa qabaate. Kana jechuun pootaashiyemiin paampiin isa sanii dalaguutti hin jirtu jechuudha. Kanaaf pootaashiyemii baay'inaan namtichi fudhachuu qaba. Thereby assisting elimination of sodium to reduce edema. Edemaa kana gad xiqqeessuuf soodiyemiin baay'inaan qaama keessaa bahuu qaba. Kanaaf low sodium intake fudhachuu qaba namtichi. Protein intake should be about 0.8 gram per kg per day. Namtichi pirootiiniin inni fudhatu guyyaatti giraama 0.8 kiiloo namtichaatiin guyyaatti. Pirootiiniin inni fudhatu akkamii? Emphasis on high biologic protein. Pirootiina wantoota lubbuu qaban irraa dhufu. Dairy productii, killee fa'aa, foon fa'aa. Kana yeroo jennu faatii kan qabne jechuudha. Isa foon yeroo jennu, killeedhaaf yeroo jennu low insaturated faatii warreen ta'an. Faatii low density hedduu hin qabne jechuudha. Patient with neurotic syndrome need adequate instruction. Warreen rakkoo kana qaban qajeelfama gahaa argachuu qaban. About importance of following all medication. Dawaa hunda fudhachuu barbaachisummaa isaa. Yoo dawaa kana sirrii fudhachuu baate complication isaatu itti dhufu. Akkasumas dietary regimen fi nyaata kana waan nyaadhu jaamee fi waan dhiisi jaame kan sirnaan hordofuu barbaachisummaa isaatti himu. So that their condition can remain stable as long as possible. Hanga ta'e tokko haalli isaa tasgabbaa'uu danda'a yoo waan kana hunda hordofe. Inni itti aanu renal failure. Renal failure jechuun kaleen xuraawaa qaama keessaa baasuu dadhabuu jechuudha. Takka immoo dalagaasii kasilaa guyyaadhaa dalaguu dadhabuu santu renal failure jedhama. Renal failure is results inni kun yeroo dhufu when kidney cannot remove body metabolic waste. Xuraawaa qaama keessaa yookaan baasuu dadhabdi. Or cannot perform the regulatory function. Dalagaa qaama keessatti dalagaan si tokko regulate waa godhu to'achuudha. Dalagaa sana yookaan dadhabdee renal failure jedhama. The substance normally eliminating the urine wantoonni normaalii fincaanii wajjin bahuu qaban accumulating in the body fluid yeroo qaama keessa kuufaman. Result of impaired renal excretion. Sababa kaleen adeemsiisiin itti xuraawaa baasuu kuni jeeqamuu irraa kan ka'e wanni silaa fincaanii wajji bahuu qabu qaama keessa kuufamu. Yeroo kana maaltu dhufu? Waa lamaan dhufu. Tokko disruption of endocrine and metabolic function. Dalagaan hormooniidhaatii fi dalagaan qaamni dalagutuun metabolic activity ni jeeqama. As well as fluid electrolyte in the acid base balancing disturbita. Dhangala'aan qaama keessa jiru elektirooliin jirtu asidii fi beeziin kan duraan baalaansii ta'uun ni jeeqama jechuudha. Renal failure acute fi chronic jira. Acute renal failure kan jennuun it is sudden and almost complete loss of function over period of hour to day. Tasa guutumaa guutuutti kaleen waggaa dalagaa dhaabdi jechuun glomerular filtration rate hanga silaa glomerular seensuun waa calaltu yoo gad xiqqaate sa'aatirraa kaasee hanga guyyaa jidduutti tasuma sa'aatitti yookaan immoo guyyaatti ammumaan tana yoo dalagaa dhaabdu taate acute renal failure jedhama.
Sudden decrease in renal function. Acute renal failure kan jedhaniin tasuma dalagaan kaleedhaatu gad xiqqaatte. Acute renal failure mallattoon inni qabu tokkoffaanii oligooriyaa hangi fincaanii gad xiqqaatu. ml 400 gad ta'u guyyatti wanni namtichi fincaa'u. Kan biraa anuuriyaa qaba. Absence of urine fincaanuma uummata galee hin jiru. Or normal urine volume hangi fincaanii gayaa taheetuma dhufuullee ni dandeessi takka takka. Oligooriyaa yeroo jennu less than 400 ml per day guyyatti sa'aatii 24 keessatti namtichi fincaan ml 400 gad yoo ka fincaanu taate. It is the most common clinical situation seen in acute renal failure. Nama acute renal failure qabu mallattoon jalqaba irra mul'atu kana fincaan namtichaa xiqqaata. Anuuriyaan ammoo anuuriyaa yeroo jennu ml 50 gadi yoo ta'e anuuriyaa jedhama guyyatti. Normal urine output are not as common. Garuu normal urine outputii qabaatee namni acute renal failure itti dhuftu baay'inaan hin jiru. Garuu tokko tokko jiraachuu danda'a. Regardless of the volume of urine excreted, hanga fincaanii kan bahu kun volume fincaanii tabaatu tanaa wajjin patient with acute renal failure warreen renal failure acute qaban kun maal ofirratti arganii rising serum creatinine and blood urea nitrogen level. Hangi keeraatinii dhiiga keessa jiru ol ka'uudhaa fi naayitiroojiiniin dhiiga keessaa fi fincaan keessatti ol ka'u. Akkasumas retention of metabolic waste product. Xuraawaaleen silaa qaama keessaa bahuu qaban qaama keessatti hafu. Isa kanaan azooteemiyaa jedhaniin. Azooteemiyaa jechuun wastiin silaa qaama keessaa bahuu qabu qaama keessatti hafuusan. Normally excreted by the kidney. Normally yeroo normaaliidhaa xuraawaan kun hundi kaleedhaanii calalamee qaama keessaa baha. Category of acute renal failure. Acute renal failure kun qoodama qabdi. Bakka rakkoon tun irraa kaate irratti hunduuni. Three major category of condition haalota sadii kan acute renal failure fiduu danda'anii jira. Tokko piriireenaaliidha. Reenaaliidhaan dura jechuun hypoperfusion of kidney. Kidniin tuni yooniif hangi isiin fluidii fudhattu xiqqaa taate. Piriireenaal jedhaniin kaleen dura. Most common community acquired acute renal failure parsantiin 70 piriireenaaliidha. Lammaffaa intrareenaalii kalee keessa acute damage to kidney tissue yeroo tishuun kaleedhaa sun miidhamte. Most hospital acquired kan namni baay'inaan itti ciisu isa kana parsantii 60. Duutuu ischemia or nephrotoxic tubular epithelial injury. Tuubboon nefroonii keessa jiru takka nefroonii matummaasii tishuun sun duutee sababa sanirraa reenaaliin dalagaasii dalaguu dadhabdi intrareenaal jedhaniin. Acute tubular necrosis jedhaniin karaa biraatiin. Kooziin sadaffaadhaa post-reenaaliidha. Kuni kalee gadi jechuun obstruction to urine flow. Fincaan karaa ittiin bahan kun yoo hacufamu taate. Acute renal failure karaa sadiin dhufa. Tokko osoo kaleen geenye dhiigni karaa kalee deemu kun wanti karaa kalee deemu kun cufamu. Hypoperfusion to kidney kan jedhamu. Kan lammaffaa haluma keessatti rakkoon jirti. Tishuu isii keessatti. Kan sadaffaa immoo kalee keessaa hoggaa fincaan bahuu deemanii achitti obstructioniin jirti. Perirenal condition is kalee dura jenne suni occur as result of impaired blood flow. Dhiigni karaa kaleedhaa deemu
yooniif gayaa ta'uu baate. Lead to hypoperfusion of kidney and drop in the glomerular filtration rate. Hangi dhiiga bakka filtreeshinii san dhaqqabu yoo bu'e renal failure dhufti. Mallattoon isaan kanarra mul'attu nama perirenal irraa haatee renal failure itti dhufte volume depletion state qaba. Commoniin wantoonni isa kana fiduu danda'an volume depletion state yooni hangi dhiigaa gabbu'e due to hemorrhage sababa dhiiguu namticha afaarra namtichoo dhiigni humnaa ol irraa yaa'ee dhiigni hanga kalee dhaqqabuu qabbu'a. Kanaafuu renal failure dhufti. GI loss karaa garaachaa keessatti yoo dhiige namtichi. Impaired cardiac performance hangi onneen dhiiga darbitu yoo gayaa ta'uu baate namtichi yoo rakkoo onnee qabaate jechuudha. Myocardial infarction, heart failure or cardiogenic shock yoo kana qabaate dabree boodarra renal failure dhufa. Inni biraa vasodilation. Basiliin karaa kaleetti dhiiga geessu yoo humnaa ol babal'ate sababa sepsisiitiif bakteeriyaan keessatti toksikii uumeef yookaan immoo due to anaphylaxis sababa alarjikiitiif. Wantoonni kun vooliyuumiin akka gabbuutu taasisee renal failure akka dhuftu taasisa boodarra. Intrarenal causein keessaarraa tishuu kaleedhaa keessa sababni ka'ee kaleen akka fail taatu taasisu result of actual parenchymal damage to glomerulus. Glomerulusiin sun yooniif seeliin isaa sun kabaddu taate keessiisii sun. Haalota akkamtu kana fiduu danda'a? Conditions such as burns namtichi yoo gubate crash injury takka immoo yoo warra bu'anii caccabe and infection as well as nephrotoxic agent wantoonni summii nefronii keessa walitti qaban yoo jiraate may lead to acute tubular necrosis. Acute tubular necrosis tuubboon suni akka ischemic taatu akka duutu taasifteeti renal functionii guutuutti cessationiif dhaabdi ni dhabamsiifti. With burn and crash injury gubaadhaa fi yeroo namtichi warra bu'anii caccabsan sanii myoglobiniidhaa fi hemoglobiniin ni jira normaalii akka fedhe kara fedhe deema. Myoglobiniin pirootiinii masilii irraa kan lakkifamu myoglobin jechuun protein released from muscle when injury occur. Yeroo balaan irra geessee maashaarraa pirootiinii kan lakkifamuu jira santu myoglobin jaaniin. Hemoglobiniin ammoo kan dhiiga keessa jiru. Isaan kun karaa fedhan olii gadi deemanii renal toxicityidhaa fi ischemia fidan. Tishuun akka duutu taasisan. Kabiraa allergic reaction irraa severe transfusion reaction kan irraa dhufuu danda'a. Non-steroidal anti-inflammatory drug irraa dhufuu danda'a. AC inhibitor irraa dhufuu danda'a. Dawaalee kanarraa kaleen sun keessisii baduu dandeessi. Kabiraa infectious process adeemsa infection irraa yooniif rakkoo reefuu haasuun san namtichi kan qabaatu taate acute pyelonephritis fi acute glomerulonephritis yoo qabaate kaleen sun keessisii baduu dandeessi jechuudha. Sababa sanarraa renal failure dhufti. Post renal failure akkamitti renal failureedhaaf koozii ta'uu dandeessi? Urinary tract obstruction at distal to kidney. Bakka kalee dhiyaatutti yooniif kan cufamu taate karaan kun karaan fincaan keessaan gabbahanii bilaadarii deeman kun yoo cufamu including calculi or stone dhagaa yoo keessatti uumamu tuumarii yoo keessa magarte benign prostate hyperplasia prostate gland yoo humnaa ol gurguddate stricture yoonii fi ureteraan humnaa ol kan walitti dhiphatu taate blood clot yoo dhiinichi keessa kan taree
obstructionii sababa kanaan dhuftu renal failure fiduu dandeessi. Phase of acute renal failure. Acute renal failure kuni isteejii keessa dabartu qabdi. Isteejiin keessa dabartu 4 clinical phase qabdi. Mallattoolee garaagaraa isteejii 4 qabdi. Ta mallattoo garaagaraa qabdu. Feeziin jalqabaa initiation jaaniini. Katti aantu oligooriyaadha. Ka sadaffaa daayireesisii, ka afuraffaa rikabarii. Initiation periodiin yeroo jalqaba ishiin eegaltu jechuudha. Period begin with initial insults. Yeroo jalqaba rakkoon sun eegaltu sana. Isteejiin tun yeroo tam dhumti when oligoureas develop yeroo hangi fincaan namtichi baasu ml 400 gad kan bu'e yeroo san dhaabbatti. Isteejiin tokkoffaan asii dhufti. Isteejiin lammaffaa haa oligourea periodii kan jaaniin yeroo fincaan keessa gad xiqqaatan suni accompanied by rise in serum concentration of substance usually excreted by kidney. Concentrationiin dhangala'aa kaleedhaan calalamee bahu dhiiga keessatti dabalaa yeroo dhufe yeroo hangi fincaanii gad xiqqaate yuuriyaadhaa fi keeraatinii, yuuriik aasiidii, aasidiidhaa fi akkasumas intraaselular kaawushiniin warreen pootaasheemiidhaa fi maagneeziyam jedhaman yeroonii fi dhiiga keessatti dabalaa dhufan. Yeroo kana oligourea period jaaniin. Periodii kalee wanni isiin calaltu gad xiqqaatee seeramii dhiiga keessatti sabistaansiin kun ol ka'e. Oligourea period jaaniin. Periodiin sadaffaadhaa daayireesis periodidha. Sardii feesii. Yeroo kana namtichi fincaan baay'inaan fincaana. Increase urine output gradually dhawaataan dabalaa deema. Yeroo sun hoggaa dhumte. Yeroo fincaan guddachuu eegalan kana isteejiin itti aantu rikabarii. Recovery period signal improvement of renal function. Mallattoon kaleen tuni bayyanachaa jiraachuu. Kun egaa may take 3 to 12 months signal. Mallattoo ji'a 3 irraa kaasee hanga ji'a 12 jidduutti namticharra mul'achuu dandeessu. Glomerular filtration kun recover ta'uu eegalee wayyaa'uu eegalee jechuudhaaf recovery period kun mallattoo. Jalqaba initiationidha. Lammaffaa fincaan namtichaa gad xiqqaatanii kan sadaffaa fincaan keessatti dabalanii inni afuraffaa halee kanaaf fayyuu eegala. Mallattoon renal failureedha. Almost clinical manifestation isaa every system of body is affected. Yeroo normal renal regulatory mechanism kun yeroo fail ta'e sistemni qaama namaa hundi ni jijjiirama. Kanaafuu namtichi mallattoolee hedduu qaba jechuudha. The patient may appear critically ill. Nama baay'ee dhukkubsate sirriitti nama dhukkubsate fakkaata lethargic of hin beeku. San malee persistent nausea and vomiting and diarrhea qaba. Namtichi ni lolloojjaa, ni haqqisaasi, diarrhea qabaas. Yeroo iskiinii isaa laatu gogaan isaatii fi mukas membareeniin dryidha. Goggogaadha. From dehydration dhangala'aan vomitingiidhaa fi diarrheaadhaan waan keessaa dhumeef namtichi hanqina fluidii qaba, dehydration qaba. Hafuurri isaa foolii isaa yoo ilaalte breathing isaa may have odor of urine, uramic feetar jaaniin. Uramic feetar jechuun hafuurri foolii fincaanii qabaachuu jechuudha. Foolii fincaanii qaba. Central nervous system saayinii qaba ammas mallattoo rakkoo narviidha. Mallattoo akkam fa'aadha? Sign symptoms drowsiness fa'a. Of wallaala, jeeqame, headache, mataan isaanii dhukkubaa, muscle
twitching. Muscle twitching jechuun maashaan kun walirra marama. Ni laamshawa jechuu namtichi. Akkasumas siijarii qaba. Gaggaba qaba namtichi. Oligourea daily urine output ml 400 gadi yoo ta'e oligourea jaaniini when present in acute renal failure yooniif warri renal failure qaban irratti oligoureaan kan mul'atu taate mortality rate namticha kanaa parsantii 75 jira. Warreen non oligouric patient irra wajji yoo wal bira qabnee ilaalle fincaan namtichaa 400 gakkunnaan mortaalitiin isaa hangas dabala jechuudha. Parsantiin 75 ni du'an jechuudha. Garuu warreen renal failure qabaatanii fincaan isaanii gadi hin bu'in mortality rate isaa parsantii 25. Most deaths are associated with underlying disease process and infectious complication. Rakkoon damaggeessuu dandeessu kooziin isaa adeemsa dhukkubaa kanaa fi infekshinii isa kana jalaan qabeetti jiru santu du'a fiduu danda'a. Malee kophatti fincaan gad xiqqaatu qofaaf miti. Manaajimentiin isaa any possible cause of damage is identified. Wanti balaa kana ni fide jedhamee adda bahee hundi treated and eliminated wal'aanama takka ni sablifama. Perirenal azotemia yooni fluidiin wanni silaa bahuu qaba accumulated azotemia jenneen. Perirenal yoo ta'u taate renaalidhaan dura fluidiin dhiigni sirnaan onnee irraa ka'ee kalee dhufuu yoo qabaatu taate treated by optimizing renal perfusion. Hanga dhiiga onnee irraa ka'ee kalee dhaquu sirreessuudhaan wal'aanamuu danda'a. Whereas post-renal failure is treated by relieving obstruction. Ka sababa fincaan bahuu didan san irraa renal failure dhufte immoo obstruction isa wal'aanuudhaan ishii tana wal'aana. Ka intrarenalidha yookaan rakkoo kalee keessaa irraa kan dhufte sun ammoo supportiveidha. Kuni ka gargaarsaa qaba. With removal of causative agent. Wantoota isa kanatti fide irraa remove godhuudhaan akkasumas aggressive management of perirenal and post-renal failure. Manaajimentii rakkoolee kalee duraa fi booda jirtu sanii risk factorii isaa gad xiqqeessuu fi dafnee isa san wal'aanuudhaan ishii tana sirreessuu ni dandeenya. Shock and infection if present treated promptly urgently wal'aanamuu qaba yoo namtichi shookii ka ta'u taate akkasuma infekshinii ka jiraatu yoo taate dafnee wal'aanuu qabna. Overall medical managementiin keenya akka waliigalaatti warreen acute renal failure qaban maintain fluid balance. Dhangala'aa qaama keessa jiru tasgabbeessuu. Avoiding fluid excess. Dhangala'aan humnaa ol akka kunneen dhorkuudhaa fi possibly dialysis illee godhu dhiquu. Nursing managementiin dalagaan nursing gootu warreen renal failure qaban tokkoffaa inputii fi outputii to'achuu including all body fluid dhangala'aa qaama keessaa bahu hunda to'achuu monitor laboratory result bu'aa qorannaa laboratoriidhaa amma ilaalaa deemuu watch hyperkalemia symptom mallattoo potaasiyeemiin qaama keessatti ol ka'uudhaa eeguudha. Mallattoon potaasiyeemiin qaama keessatti ol ka'uudhaa malaise anorexia jechuun loss of appetite. Parasthesia jechuun abnormal sensation waan irra deemutti hin jirreetu itti dhagayama akka waan irra deemuu jiraatti fakkaata. Ka biraa muscle weakness laaffachuu maashaadhaa namtichi humna dhaba kana eega mallattoon potaasiyeemiin qaama keessatti heddummaachuu kana.
Watch for hyperglycemia or hypoglycemia. Lachuutu gulukoosiin ol ka'us gad bu'uudhaas mallattoo isaa eeguu qaba. If patient is receiving insulin. Namtichi yoo insuliin kan fudhachuu jiru taate gulukoosiin akka gad hin buune eeguu. Akkasumas yoo gulukoosii fudhatu taate akka ol hin kaane eeguu. Maintain nutrition. Nyaata namtichaa eeguu qaba. Safety measure. Namtichi kan quufne eeguu qaba. Mouse care. Daily weight. Guyyuu kiiloo isaa safaraa deemuu qaba. Assess for sign of heart failure. Kana cinatti mallattoo heart failure illee ilaaluu qaba. Skin integrity.